ككتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Akka mooltan naggeeffattoota keenya sagantaan keenya roobii galgalaa eegaleera godina qellam wallaggaatti ibsaaf bishaan adda cituun jiraattota rakkoof saaxile. Minaandaa kullee namni lafa tidaaksuma hin qabu bishaan dhugaatii hin jiru baaburri dhaabbatee jira miidiyaadhumallee dhaga'ee namni odeeffannoo garaagaraa dhaga'uuf illee rakkoo guddaarra jira. Marii dhimma hidha haaromsaa Koongoo Kinshaasaatti mari'atamaa ture milkii malee goolabame kanarrattis gabaasa qabna. Godina Gujii aanaa Liiban keessatti qondaaltota mootummaa dabalatee hedduun hidhaatti guuraman maatii fi qondaala godinaa dubbisnee gabaasa qabna. Waajiruun keessaa dhuftee fuute kanaan dura godin rangaa fattaneedhani. Jarnam jaatamaa qaban rakkoo guddina hojii akkuma mootummaatii. Odeessaalee gaggabaaboos qabna an Hamzaa Hussein. Mariin dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kanaan dura irra deddeebiin mari'atamus biyyoota sadan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii gidduutti waliigalteerra osoo hin gahamin yoona ga'eera. Biyyoonni sadeen wal qocollaa ji'ootaa boodatti bana Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo magaalaa Kinshaasaatti mari'ataniiru. Mariin kunis milkii malee goolabameera. Hirphaa gammachuu gabaasa qaba. Mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbayaa irratti ijaaraa jirtu ilaalchisuun Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin Dimokiraatik Riippaabilika Koongootti gaggeessan otoo milkaa'in goolabame. Biyyoonni sadan jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin guyyoota sadiif marii ta'anillee firii toon buusnee xumurame. Dhimma kanaan wal qabatee Itoophiyaan ibsa baaste irratti waliigaltee bu'aa biyyaalessaa miidhutti akka hin seenne ibsiteetti. Ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa har'a Kinshaasaa irraa ibsa gaazexeessitootaaf kennanii turani. ዋናዋን የአፍሪካ ኦብዘርቨር ደቡብ አፍሪካን የዘነጋና አፍሪካ irraa biyya taajabduu ijoo kan taate Afrikaan kibbaatti hin daballe akka keessaa baatu yaada jedhu dhiyaate. Kanneen biroo maricha akka hoogganan yaadni jedhu ka'eera. Dhimmoonni kun yeroo dheeraa fudhatu. Gama Sudaan jaarsummaa dhimmi jedhu kaafameera. Gama Sudaan irraa dhaamsi komii of keessaa qabu ka'ullee yaada Sudaan jettu deeggaruun sirrii ta'uu ibsuudhaan mariin eegalame. Dhimma kanarratti bal'inaan mari'anneerra. Dhimma taajabdootaa jaarsummaa fi qooda dura taa'aa irratti mari'anneerra. መደገፍና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረውና Dr. Injiinar Silashiin akka jedhanitti Sudaanii fi Masriin gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaan kibbaa jaarsummaatti akka dabalaman barbaadu. በእኛ በኩል ሶስቱ ታዛቢዎች ልዩነት ባለን ጉዳዮች ላይ gama keenyan taajabdoonni sadan dhimmoota garaagarummaa nuti qabnu irratti qoodni isaanii tokkoffaa yaada furmaataa kennuu danda'a dhimma jennee amannu irratti waliin gaaffii dhiyeessuu dandeenya. Beekumsaaf muuxannoo isaanii akka nuuf qoodaniif rakkooleen wal fakkaatan akkatti hiikaman yaada akka nuuf kennaniif ture. Gama Sudaaniin taajabdoota sadanitti dabaluudhaan dhaabbileen idil addunyaa biroo fi michuuwwan yookiin immoo paartinaroonni akka nu deeggaran yaada jedhutu dhiyaate. Yaada kana fiduu isaanii sirrii akka hin taane bal'inaan irratti mari'achuuf dirqamne. Wixinee isaa irratti otoo mari'ateen marii walxaxaa dabalatee walumaa galatti torban 8 keessatti akka xumuramu yaada jedhu waan hin deemsifneetu dhiyaate. ሮድማፑን ገና ሳንነጋገር አጠቃላይ ድርድሩ ኮምፕሌክስ የሆነው Godina qellam wallaggaa jala aanaalee jiran keessaa tajaajilli ibsaa dhabamuun jiruuf jireenya isaaniitti dhiibbaa guddaa ta'ee akka jiru jiraattonni magaalaa Dambidolloo himan. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti godinni kun durumaanuu rakkoon nageenyaa akka harkaa qabu waan ta'eef wayita rakkoon ibsaa mudatu ammoo daranuu rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Kunooti gabaase. Minaandaa kullee namni lafa tidaaksuma hin qabu bishaan dhugaatii hin jiru sababii ibsaa wajjin wal qabatuu fi kun waan sirrii buna qabtee faadhaa duudaa kun dhufa nama akkas kara gaambeellaa kana dhufa ture kara gaambeellaa kana immoo tellaa irratti hin qabu minaanis namaaf hin dabarsanii baaburrii naaftaa immoo badaa magaalaa hin jiru. Namni baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Kanarratti immoo waan sirrii buna naaftaan illee hin jiru beenzilii illee hin jiru baay'ee rakkisaadha bakka wanta jiru biyya kanatti duukanaa jiru. Ibsaanis hin jiru sababii ibsaan hin jirreef immoo baaburrii namee akkatti lafatti minaandaa akkatu dhabee rakkina guddaa keessa jira. Hamma gara olii amboo faana Naqamteefaatti minaandaa sisee warri qabu gadi fiduurra jira. Inni kaan immoo rakkatee olii gadi joonja'aa jira.
humnaa olii baay'ee cimaadha. Wanti hojjetamummaa namoonni hojiin isaanii achuma irratti hundaa'ee ijoollee isaaniitiin guddifatanii dhaabbatee jira. Baaburri dhaabbatee jira. Eegan miidiyaadhumallee dhaga'ee namni odeeffannoo garaagaraa dhaga'uuf illee rakkoo guddaarra jira. Jeeqama jireenyaa iyyuu irratti dabalee jira. Warri jireenyi isaanii dhibba keessaa dhibba irratti hirkatee jiru. Weelding maashinii warri qaban, hojii mukaa kan qaban, hojii sibiilaa kan qaban, baabura kan qaban, hojiileen adda addaa isaa wajjin wal qabata waan ta'eef waan miidhaa guddaadha kun. Haaluma jiruuf jireenya hawaasa naannoo sanaa fi waan gama sana jiruyyuu yeroo baay'een dhaga'amu. Maanni mee haala kam keessa jira mee haalli nageenyaa, sochiin uummataa, haalli jiru maal fakkaatame? Wanti hundumtuu wanti biyya kana keessatti bitanii gurguramu iddoo kanatti mi'aadha. Namni hamma danda'ee bitachuu dadhabutti ga'ee jira. Warri geejjibaa sababa uumuu dhimma nageenyaatiif dabalee jedhu akka barbaadametti baadiyyaadhaaf maaloon adda addaa wal keessa deemee haala tokko dhimma jiruuf jireenya isaa raawwachuu irratti illee rakkisaadha. Egaa qaamatti matanii nama dhaga'uus hin jiru, lafitti matanis hin jiru. Namoonni kun abdiidhuma kutatoo isaaniitu waaquma duwwaatti gungumaa deemu malee akkatti wal arganii haasa'an hin qabu. Namni eenyuttuu lafii matanis hin jiru. Baay'ee gaddisiisaadha. Waan takka ta'ees hin beekne argamees hin beeknedha damma jiru kun. Sochiin uummataa ganama sa'aatii tokko jalqaba. Sa'aatii 11 gaafa ta'u wanti hunduu irraa wata namni manatti gala. Bituuf gurgurtuun guyyaa gabaaf sakkatta'insa guddaatu jira. Namni gabaa hin dhufu. Yaadduu guddaa buufatee jira. Biyya waraanni akkasiin buufatee jiru kana seermaleessummaan garmalee baay'ataan karaa irratti nama dhaabanii silkii nama harkaa fuuchuun jira. Garmalee nama reebuun jira. Waajjira poolisii Dambidolloo kanatti nama waggaa 3 dhabee jira. Mana murtiitti nama dhiyeessuun hin jiru. Maaksimaam namoonni ji'a 3 gadi jaman jiran waajjira poolisii kana. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godinichaa obbo Hambaa Raggaa magaalaa Dambidolloo fi magaalota aanaalee godinichaa keessaa ibsaan erga badee ji'a tokko guuteera jedhan. Godinichi ibsaa kan argatu sarara karaa Gambeelaan dhufu ta'uu ka himan obbo Hambaan ibsaa ka balleessee hidhattoota bosona jiran kan isaan shanee jedhanii waaman ta'uu himan. Tajaajila ibsaa kana deebisuuf torban darbe keessa ogeessota 7 konkolaataa 2 garas erguu fi hojiin kunis hidhattootaan gufachuu ibsan. Itti gaafatamaa nageenyaa godinichaa kataan obbo Tasammaa Waariyoo gama isaaniin rakkoo ibsaa godinichatti mudachaa jiru rakkoo nageenyaan wal qabsiisanii dubbatan. Nageenyi godinichaa akka duraa osoo hin taane amma fooyya'aa jiraachuus ibsan. Fakkeenyaaf ibsaan amma magaalaa Dolloo ilaalte ibsaan qabu. Ibsaan gaafa inni caakaa keessa badee jedhu gaafa inni rakkoo godhatee sirreessuudhaaf hojjetaan mana waajjira ibsaa gaafa dhaqu abaaboo shaneen shiftaan caakkaatti galee jiru hojjetaa isaanii butuu amma makiinaa sadii fudhatee badee jira. Kan warra humna ibsaa makiinaa sadii fudhatee badee jira. Maaliif rakkoo nageenyaa waggaa lama dura badee ture sana amma uummata irraa rakkina deebisuudhaaf rakkoo nageenyaa uumuudhaaf kana hin jira. Ishoo godina keenyaa gaafa laallu aanaa 2 qabna. Aanaa 2 qabnu keessatti olaantummaan seeraa mirkanaa'ee nagaaf nagee jira. Uummatni nagaaf nagee galaa jira. Obbo Tasammaa odeeffannoon jirtu humni waraana bilisummaa Oromoo ka isan shan jettanii naannichi keessatti baay'achaa jira jedhanii maaf to'atamuu dadhaban? Jarri kun walumaa gala maaliif dhabamu waan jarri kun dhabamu waan jechuun caakkaan keenya adeemsa caakkaa waan qabuuf caakkaa keessatti badanii uummata nagaa jira ajjeesanii nyaachuu waan baraniif uummatni hin jiru garuu qaamni mootummaas ta'e qaamni nageenyaa yoo xinnaa fi ji'a lamaan tokko asitti to'attiin deemnee qabannee bitaa jira jechuudha. Naannoo keessanitti bakka caasaan mootummaa diigamee to'annoo hidhattoota jal jiru jira? Hin jiru. Jarri kun qaama mootummaa dhokatanii miliqanii warra nama saamanii nama ajjeesan malee qaama mootummaa miti jarri walumaa gala. Uummanni Wallaggaa hedduun qonnaan bulaa garuu sababa rakkoo nageenyatiif amma namni hedduun hojjechaa hin jiru jedhanii kun hagam isa yaaddes? Taalleen furmaatii maal jettanii? Kun akka uummati keenya uummati Wallaggaa kan godina keenya qonnaan bulaatti caalaa lafa isaa qotachaa jira, buna isaa qabachaa jira. Rakkoo jarri kun dhiibbaa irra ga'ee namni qonnaa isaa qabeessaa gadi deebi'e tokkollee kan jirtu taate. Namoonni nagaa ka waggaa 3 ol manidhaa jiruuleen hin jiraa jedhanii ka adoomaan murtiitiin dhiyeessinii hafan wanni akkana jirti? Lakki namni manidhaa jiru namni yakka raawwatee nama ajjeesee nama saamee nama daldaltuu manidhaa jira malee. Osoo yakka raawwatanii leema murtii dhiyeessuun hin malure? Lakki dhiyeeffamaadha jira amma kun keeziidha waan ta'eef warra keezii qabachiisaa. Amma immoo odeessan gaggabaabsee sanitti makeessumeessituun daandii qilleensaa Itoophiyaa Salaam Ijjiguu kookeenii daddabarsuun shakkamtee Tarkiitti to'annoo jala oolte. Tarkiitti fakkiiwwan geessite irratti qorichi sammuu haadoochuu kookeenii kiloogiraama 1 qabxii 6 argameera jedhamuun mana hidhaa akka jirtu maatii ishee BBC'tti himan. Yaalii fonqolchaa Tarkii waxabajjii 2016 waliin wal qabatee dhaddacha jumlaa hidhamtoota 487 taasifame irratti aanga'oonni waraanaa olaanoon duraanii hidhaa umurii guutuun adabaman.
Firaansi kuusaa ragaalee duugaa sanyii Ruwaandaan wal qabatan yeroo duraaf ummataaf banaa goote. Kuusaan suuraa fi ragaalee kaan biyyattiin ummataaf ifa goote waggoota afran bara 1994 duugaa sanyii mudate dursanii jiranidha. Mootummaan Ameerikaa namoota talaallii COVID-19 fudhatanii waraqaa ragaa kennuun dirqama akka ta'u yaada dhiyaate iccitiin dhuunfaa fi mirgoonni biraas eegamuu qabaatu jechuun yaadicha kuffise. Ameerikaatti haga ammaa namoonni 500,000 fi 50,000 ta'an vaayirasichaan du'aniiru. Biraazilitti sa'a 24 keessatti namoonni 4,000 ol koronaa vaayirasiin lubbuu dhabuun lakkoofsi olaanaan galmaa'ee biyyattiitti gosa vaayirasichaa haaraan lakkoofsi namoota qabamanii daran dabaleera. Hospitaalonni biyyattii keessaa humnaa ol namni waan itti baay'ateef namoota dabaree eeggatan keessaa muraasni du'aa jiru. Oduun kanuma. Odeessa keenya sadhumaatiin godina Gujii aanaa Liiban keessatti mootummaan namoota hedduminaan hidhaa jiraachuu jiraattonni nutti himan. Qondaaltonni mootummaa aanaa namoota hidhaman keessatti argamu. Hidhaan kun kan eegale guyyaa 3 dura yoo ta'u haga ammaa garuu namni mana murtiitti dhiyaate hin jiru jedhu maatiin Aslii Galgaloo maatiin namoonni duraa hidhamanii fi bulchaa godinaa dubbisteetti. Inni hojjetaa mootummaati. Waajjirum keessaa dhuftee fuute. Kanaan dura godin irraa gaafataniidhani. Gammaa namni waan kan jedheelleen hin jiru. Hagidhanni kun har'a guyyaa 3 ta'edhanii waan booran ta'ee fidhan dhiibbaan irrii harkaa jiru kanuma. Ismalee nama gam qaban? Warra gama mootummaa hojjetanii nama 4. Kaan immoo ijoolleen barattoota qeerroo hagin qabdu fayyadhan immoo. Warri amma kanamsa sodaatis maqaa shaneetiin jedhanii nama akkas nam doorsisanii namuun fayyaa qaama tokko hin jirreessi sababuun booran jibban bakka sababuun gosa tokko jibban malee waan bira tokkollee hin jiru. Godin gaafatan gaafii mirgaati. Xaqalaa ministeeriyyuun gaafannaa jedhanii achitti booranii. Ilmaan biyyaa ilmaan xixiqqoo tana nama waan hin miidhameen hin beektu fayyatti miti. Kaan kalee qaban kaan guyyaa deengadda qaban sirbaanum kana. Dabda guyyaa deengadda moo guyyaa duraa bombii tokko sanii asitti garnam 60 qaban. Rakkoon guddina hojii jirtu akkuma gootummaati. Bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Uddoo namoonni kunneen hidhamuu hin haalle. Garuu maaliin akka shakkamanii hidhaman haga yoonaa akka hin qulqulleessine himan. Komii namoonni kaasan irratti Aslii Galgaloo dubbisteetti. Yakka idilee ta'uu danda'a. Shakkii biraallee ta'uu danda'a. Diinillee naannoo ta'e kana keessan socho'a. Qulqunnamtii diina hiriiroon diinaa jiraachuu mala. Kun amma kana san jennee waan ifa siigoon hin qabnu. Dhimma immoo jalqaba qorannaarra jiru dhimmi isaa ittiin shakkaman kana. San jechuullee guddoo nun barbaachisu. So hidhatoota kanaan hariiroo waliin qabanii shakkamanii? Amma kanan jenne san ta'uu danda'a. Ka biraas ta'uu danda'a. Ibsa bal'aa kana dalaganii san dalagan jennu waan hin qabneef qaamni biraallee ka barbaadnu jiraachuu waan maluuf kana qofaa miti. Namni amma naannoo tana keessatti waan adda addaatiin shakkamu ka to'atamu hin jiraata. Kana qofallee hin ta'u. Namoonni hidhamanii dargaggoota dabalatee nam 60 jedhanii? Lakkin nama 60 beennu nama 3 beenna. Nama 3 nama 4 beenna. Achi olille ta'uu danda'a. Yeroon 60 ga'e siin jenna. Boombiitti hoteela wayii keessatti dhawamee jedhanii achiin booda namoota 60 hidhanii jedhan. Boombiin dhaamti sun maani? Boombii akkamaan kamiyyuu darbatuu danda'a. Ebeel jechuun nama dhiba. Innis qoratamaa jira. Namoonni achirraa nu dubbifnee jiraatoti rakkoon jirtu rakkoo gosaa jedhanii gositti irratti xiyyeeffatanii namoota Boorana irratti xiyyeeffatanii hidhaa jiranii yookaan ajjeesaa jiranii jedhanii mee keessa nu ibsi. Lakkin waan gosa irratti xiyyeeffannu hin qabnu. Yoo Booranas ta'e akkaan shakkamuun Booranaa hidhuun dhooggitu, Gujiillee hidhuun dhooggitu, Arsiillee hidhuun dhooggitu adda baafamee Boorana qofatti akka hojjetama jedhamee wanni ilaalamu tokkoyyuu hin jiru. Namooti hidhan keessa keessuma warra mootummaaf dalaga kana gaafii godin Booran ba'aa kan isaan gaafatanii hidhamanii jedhanii kun dhugamoo? Gaafiin godinaa yakka ta'ee namitti hidhamu tokkollee hin jiru. Gaafiin gandaa gaafii aanaa yakka ta'ee namitti hidhamu tokkollee hin jiru. Kanaawwan waltahiin hin jiraattu namoonni akkasitti yaadaniitiin uummata walta buusuuf ati gaafii sababa gaafii godina gaafattee hidhamtee ati gaafii kana gooteef hidhamtee jedhanii namoonni shakkii uummata iddootti uumuuf haasawayyoo jiraatan san qorannee gaafarra geenne tarkaaffii fudhanna. Namooti hidhan kana guyyaa bultii 3 amma man hidhaa keessa bulanii jedhanii seerii man murtiitti nam hin dhiyeessinii hidhaatti nam qabin jira. Ulfaatiin yakkaa biyyarran maal fida waan jedhu kana wal bira qabanii ilaaluun barbaachisaa ta'a. Kanaaf wanti ilaalamuun ilaalama wanti mana murtiitti dhiyeessuuf yaalamu yaalama. Gama poolisiitiin yeroo isaa itti dhiyeessuu danda'an gaafachuu dandeessu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goolamnee jirra odeessaalee dabalataaf gara marsariitii keenya akkasumas feesbuukii keenya adeemaa isiniin jenna akka qopheesse hirphaa gammachuuti ogeessi teeknikaa Oskaar Bunga bor walitti deebina nagaan bula.